Maabiraat Baacaa hooggantuu biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa, kabajamoo obbo Maatiyos Sabbooqaa hoogganaa biiroo dargaggootaa fi ispoortii Oromiyaa, hooggantoota sadarkaa naannoorraa asitti argamtan hooggantoota sadarkaa magaalaa kutaa magaalaa fi aanaalee keenyaa, kabajamtoota abbootii gadaa Haawwan Siinqee, kabajamtoota jiraattota magaalaa keenyaa, akkasumas waaqni nu gargaaree waggaa darbe guutuu gara bara 2016tti kan ceene bara kanammoo gara 2017tti ce'uudhaaf waan carraa Waaqayyo nu kenneef isinis kanammoo kabajuuf kana yaadachuuf warra asitti argamtan hundi keessanuu anaan dhufuu baga nagaan dhuftanii jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu barri yoo jijjiiramu addunyaa irratti baroota akkaataa addunyaan itti jijjiirtu jira. Itoophiyaan immoo bara ofiishiitiif ittiin jijjiirtu qabdi. Kana keessa immoo Itoophiyaan biyyoota addunyaatirraa keessattuu Afrikaa keessaa adda ishii taasisu ji'a 12 irratti guyyaa 5 yookaan guyyaa 4 waggaa 4 keessatti guyyaa 6 kan taatu qaammee kan jedhamuudhaan beekamtu ji'a 13ffaa taatee Itoophiyaan biyyoota biraatirraayis Afrikaarraayis adda taatee akka mul'attu ishii taasisee jira. Kanaan dura jiini 13ffaan tun akka salphaatti ilaalamti. Guyyaa 5 yookaan immoo 6 yoo kabajnu dabalata nuti naannolee keessatti akkasumas biyya keessatti ardii Afrikaa keessatti ittiin beekamnutu jira. Kun immoo haalli itti kabajaa turre akka guyyoota kana yaadachaa turre ni miti jechuudha. Erga mootummaan jijjiiramaa keenya dhufeen booda guyyoonni 5 kun yoo guyyaa 6 ta'e 6 isaaniitu bifa adda addaatiin akka kabajamuu fi ummata Itoophiyaa biratti sirriitti akka yaadatamu, ummata addunyaa biraatittis immoo seenaa akka ta'u ta'eeti kabajamaa kan jiru. Kanaaf guyyaan har'aa guyyoota 5 darban sagantaa garagaraatiin kabajaa dhufnee guyyaan har'aa immoo guyyaa egereeti jechuudha. Egereen keenya ifa akka ta'u, egereen keenya guddina akka ta'u, egereen keenya badhaadhina akka ta'u, egereen keenya jaalala, egereen keenya guddina akka inni ta'uu danda'uuf guyyaa har'aa guyyaa egeree jennee kabajna. Nutis warri egereedhaaf qophaa'e dhaloota egeree nurraa fuudhuu danda'aniif ammoo yeroo itti qopheessinu waan ta'eef guyyaan kun guyyaa kabajaati, guyyaa ulfinaati, guyyaa ce'umsaati. Kanaaf jiraattonni magaalaa keenyas magaalaa birootis godinaalee adda addaatis kabajamaa jira guyyaan kuni. Haa ta'u malee akka naannootitti sagantaan kun magaalaa keenyatti kabajamuu isaatiif ulfina guddaa qabna. Sagantaan kun iddoo kanatti akka kabajamuuf qaamoleen gumaacha gootan egereen boruu keenya miidhagsuudhaaf warri nu cinaa dhaabbattan hundi keenyayyuu maqaa kootii fi maqaa jiraattota bulchiinsa magaalaa Bishooftuutiin ulfaadhaa galatooma jenna. Egereen keenya badhaadhina haa ta'u, Waaqayyo nu haa gargaaru. Kabajamtoota abbaa sagantaa guyyaa egeree kan taatan daa'immanii fi dargaggoota hunda dura sagantaa kabaja qaammee 5 guyyaa egeree akka naannoo Oromiyaatti magaalaa Bishooftuutti kabajamu irratti waamicha keenya kabajanii baga nagaan dhuftan, baga jala bultii bara haaraa 2017tiin nu ga'e isin ga'e jechuun barbaada. Mootummaan keenya mootummaan badhaadhinaa haala biyyi keenya keessa jirtu sirnaan hubatee daandii irra imalluu fi galma keenya isa sirrii adda baasee kaa'eera. Waggoottan 6 darbanis injifannoowwan gurguddoo ta'an damee hedduun galmeessuu danda'ee jira. Barri haaraan dhufu injifannoowwan keenya caalmaatti kan itti fufsiisnuu fi hanqinnoota keenya kan itti hir'ifnu ta'uu qaba. Kanaafuu guyyoota qaammee akka Itoophiyaatti qofa beekaman sirnoota garagaraatiin kabajuudhaan guyyoota qaammee akka Itoophiyaatti qofa beekaman sirnoota garagaraan kabajuudhaan dhaabbilee fi uummata bal'aa ergama fuula
duraatiif qopheessuun barbaachisaadha. Qaammeen lakkoofsa Itoophiyaa ji'a 13ffaa fi jecha Giriik epogemonii jedhu irraa kan dhufe yoo ta'u, hiikni isaas guyyoota waggaa tokko shallagamu keessatti dagataman jechuudha. Ji'i qaammee xumura waggaa fi jala bultii bara haaraa biyya keenyaa waan ta'eef Itoophiyaan biyyoota addunyaarraa biyya ji'oota 13 qabaachuun biyya addaatti akka beekamtu ishii taasisuudha. Biyyi keenya ji'a qaammee addatti akka qabeenya tokkotti kan itti of beeksistuudha. Kanaaf ji'a qaammee addunyaa irratti beeksisuuf sirnoota adda addaan kabajuuf guyyoota 5 qaammeetiif moggaasa of danda'e kennuun sagantaan garagaraan kabajamaa jira. Bu'uuruma kanaan guyyaa har'aa qaammee 5 guyyaa egeree jedhamee kan moggaafame yoo ta'u, guyyichis mata duree guddina magaalummaa boruu walharkaa fuudhinsa dhalootaa fi dhaloota eda'amuu jedhuun sadarkaa garagaraatitti kabajamaa jira. Kabajni guyyaa egeree bara kanaas ergaawwan gurguddoo 2 of keessaa qaba. Tokkoffaan guddina magaalummaa bu'uura dhalootaaf mijataa fi hawwataa ta'e uumuu kan jedhu yoo ta'u, ergaan inni lammaffaa dhaloota gahumsaaf naamusa qabu biyya keenya sadarkaa olaanaatti ceesisuu danda'u uumuu ergaa jedhu of keessaa qaba. Kunis magaalummaa daa'immanii fi dargaggoota irratti kan xiyyeeffatedha. Baay'inni uummata naannoo keenyaa keessaa baay'inni daa'immanii parsantaa 52 yoo ta'u, kanneen umrii dargaggummaa keessa jiran yoo itti makaman walumaa galatti parsantaan 71 jedhamee tilmaamama. Daa'imman dhaloota boruu biyya itti fufsiisan waan ta'eef xiyyeeffannoon kunuunsa taasisuun irratti hojjechuun dirqama. Dhaloota naamusa gaarii fi miira jaalala biyyummaa horachuu biyya dhaaluuf akka of qopheessan gochuuf mootummaan kallattiiwwan garagaraatiin hojjechaa jira. Hojiiwwan bu'a qabeessa hojjetaman keessaas magaalummaa guddisuun haala mijataa uumuun walharkaa fuudhinsa dhaloota eda'amuu irratti taasifamu, manneen barumsa bu'uura boruu fi ifa boruu sadarkaasaa eeggate dhiyeenya isaaniitti yookiin qe'ee isaaniitti akka argatan taasisuun danda'ameera. Paarkiiwwan magaalaa fi iddoo bashannana daa'immanii fi dargaggootaaf sadarkaa garagaraatitti ijaaraman dhaloota haaraa ilaalcha keessa galchuun kan hojjetaman taasifamee jira. Sagantaa guddina daa'imman umrii ganamaa bocuun daa'imman garaa haadhaa isaanii keessaa eegalee kunuunsa barbaachisu akka argatan gochuun lammii sammuu bilchaataa qabu, kan waa kalaquu danda'u, kan biyya sadarkaa olaanaatti ceesisuu danda'u uumuuf xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaa jira. Kunis iddoo tursiisa daa'immanii sadarkaa garagaraatti qopheessuu, iddoo yookiin dirree tapha yookiin pileegiraawundii isa jedhamu sadarkaa hundatti babal'isuu, dabalataanis humna waloo hawaasni keenya aadaa fi duudhaalee wal gargaarsaa qabuun qabeenyaa fi maallaqa walitti qabuun buusaa gonnofaatiin sagantaa nyaata manneen barnootaa dhiyeessuunii fi kenna tajaajila lammummaatiin meeshaalee barnootaa deeggarsa gochuun daa'imman egeree boruu ga'umsa qaban horachuun barnoota isaanii yaaddoo tokko malee karaa guutuudhaan akka hordofanii fi barnoota isaanii ciccimoo akka ta'aniif hojjetamaa jira. Gama biraatiin dhaloota naamusa gaarii qabu horachuun walqabatee daa'imman manneen barnootaa keessatti sirna barnoota aadaa, safuu fi eenyummaa isaanii barachuun akka guddatan taasisuuf hojjetamaa jira. Fakkeenyuma kaasuudhaaf barnoonni gadaa fi safuu guutuu Oromiyaatitti akka qaama barnootaa ta'ee daa'imman baratan taasifamee jira. Daa'imman mirga odeeffannoo argachuu fi dhimma isaan ilaallatu irratti akka hirmaatan chaanaaliin miidiyaa moggaasa maqaa gaammee jedhanuun akka banamu gochuun daa'imman bashannanaa akka baratan, aadaa fi duudhaa hawaasaa akka beekanii fi kalaqa akka qabaatan, kalaqa qaban akka guddifataniif hojjetamaa jira. Giddugala dargaggoota araada adda addaaf saaxilaman itti bayyanatanii fi tursiisa daa'imman magaalota keessatti ijaaruun tajaajilaaf oolchuun jalqabbii gaariin kan jiru ta'uun ilaaluun gaariidha. Kanaafuu guddinni magaalummaa gaggeeffamu keessatti hojiin misooma magaalaa hojjetamu daa'immanii fi dargaggoota ilaalcha keessa kan galche fi jajjabaachuu qabu ta'uusaa
ilaalamee jira. Akka waliigalaatti kaayyoon waliigalaa kabaja qaammee shanii yookiin guyyaa egeree jedhamee kabajamu fuuldurri biyya keenya Itoophiyaa yookiin naannoo keenya Oromiyaa ifa ta'uu kan itti agarsiifnu waggoottan jijjiiramaa darban keessatti carraaqqiiwwan taasifamanii fi bu'aawwan argaman ifatti baasuun kan itti mul'isnu dhaloonni eda'amuu fi dargaggoonni ijaarsa biyyaa irratti ashaaraa isaanii akka ka'anii fi hawaasni shoora isaa akka bahan kan itti goonudha. Kun immoo biyyi teenya tarree biyyoota guddatanii fi badhaadhaniitti ceesisuu kan danda'amu hawwiidhaan osoo hin taane hojii dhaloota egeree daa'immaniif dargaggoota irratti jalqabame xiyyeeffannoo kenninee hojjechuun dhaloota gahumsa qabu waa kalaquu danda'u aantummaa lammii fi biyyaa kan qabu horachuu fi uumuun egeree boruu biyyaaf dhaloota naamusaa fi gahumsa qabu horachuun hojiin jalqabame gahee olaanaa qaba. Kanaafuu kabajamtoota hirmaattota sagantaa kanaa fi hawaasni naannoo keenyaa hundi qaamoleen mootummaa miti mootummaa dhaabileen hawaasaa maatii fi guddistoonni daa'immanii xiyyeeffannoo mootummaan keenya yeroo kamiyyuu olitti daa'immanii fi dargaggootaaf kennetti fayyadamuun tumsa olaanaa haaluma gaheef itti gaafatamummaa keessaniitiin akka gootan maqaa daa'immanii fi dargaggoota naannoo keenyaatiin isin gaafachuun barbaada.